qabsiista Nasri Mokkam Isunummaan qabsiisa. Ayyee yoo itti dhaga'ame nan qabsiisa tolee jazakallahu khair. Sirri dhaga'ama. Ayyee obboleetti waan hin jedhu na waliin jedhi tolee. Tolee ashhadu quba kee mirgaa akkas ol qabadhu nu argaa akkuma naqaan argitu Niin kana ol kaasta ishee. ayyee ashhadu Allah ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa anna Isa Abdullah wa rasuluhu dhugaadhaan ka gabbaramu Allah malee Allah malee akka hin jirre ragaan baha kan sobaan gabbaramanis hedduun ni jiru isaan kana dhiiseen gara dhugaan gabbaramu sanaatti dhufe Nabi Muhammadis nabiyyi dhugaa fi dhumaa fi dhugaa ta'uu isaanii ragaan baha Yesuusis ergamaa rabbii fi garbicha rabbii malee aboo waaqummaa akka isaaf hin malle ragaa baheen jira waaqummaan kan malu waaqa Allah tokkicha san isa Yesuusin uume qofa kana jedhee ragaa baha الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويلكم الله أكبر الله أكبر الله ما شاء أكبر الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله مبروك الحمد لله رب العالمين لقى ربي إنك الإسلام ما كانت تسفيده أكثر محمد التي تبدي كان عند رقم دور راسل لك الربسات تي والله ربسات تي ونبي محمد الربسات تي ربي تعالى إيسان نما ينجرون برد إسلام ما كيستي نمن اللي أنا ستدلنون كي يملا سمي ستدلنون ملا نصرين ستدلنون ملا لكن أمو الله نما أنا تصديبي أنا سافر رما أجر بيجي يا عبدين الرام كتاني نيجي أت عبدي ربي كراين كتاني ربي اللي ستيسا رما دا وهم تجوسي سجرا الإسلام يجب ما قبلها إسلام ما وان ربلي استون دوسي سجرا هذا كم شارب على تيتي ربي نجا سمو كله أني كله رما كذي سكني كربي سكني وان كله كانتي وان كله تبايدا مسنجي نبرتي كيا إن شاء الله تعالى مكامو أمني سيفا مقاسني وكين نسرين سيفا مقاس إن شاء الله أستاذ إسرائيل يا هندا سجنتا شهادة كنا رخير ماتني أن الله كسمة مكار جال فديل كذا مكار إسلام بريدة سايد التابع الله أكبر جزاكم الله خيرا وكل سكية نسو لياخنا رولمان ترجعوتو جلار كده وبليان خيّة وقا حرام أنت إسلامات وفن الرافويا نادرات أنا والله خير سكية تمام لك جمعتشوا كان كابو أكيل محمد التيجي أكمل بليتي تيجي هذا نتدلي تيجي تندبر كربي نوها أرارمو
maqaa dhugaa dubbachuuf ulamaa'ee teenya ijoollee jajjabduu jirtu irraa fudhee maqaa isii baasuun nu dhufaataa ustaazaanii sumatti deebisee sinummaan maqaa moggaasa. Yee garasuma yaattiin deebisa tole. Yoo ati jechuudha. Lakki isinumti baasanii obboleessa keenya carraa kenneef akka kan kootti akka obboleessa kan kootti obboleessa kiyya hangafaati waan ta'eef somatti deebiseera. Jaarsumatti deebi'eera maqaa nu kennuuf inshaAllah nama biraa akka shaadaa qabatu. Jaalfadiil maqaa muslimaa keessaa maqaa bareeda tokko itti yaadi maqaa haalaan dinqisiifatu sitti tolu moggaasiif. Ayyee. Obboleettii teenya tana taarra dhuftee guyyaa kana islaamoyte maqaan inni siidhaaf filadhu akka obboleessa isii tokkotti maqaa amantii islaamaa keessaa yoo rabbiin tolchee biisiif laafisee maqaa aaminaan filadhaa fi aaminaan maqaa rasuula keenyaati alayhi salaatu wassalaam. Waa'ee rasuula keenyaa siiraas barattee akkasumatti haadha waa hundaa quufii waan taateef aaminaan seenaa isaaniitis akka gaariitti akka barattu asiin aaminaan baasaman. Ta'ee Amina. Siif ta'ee maqaan Aminaa jedhu kun. Jaalatteerta. Ayyee asirratti waajjinaa'ime ati na sallamnee jedhiin amantaadhuma irratti uumamte deemte malee sallamtee miti isheen. Sallamtee wanti jedhamu hin jiru nu biratti. Amantaa keessaa baanitti deebi'ani malee sallamteen nu bira hin jiru. Sumayyaa sallamtee miti, Yooniin sallamtee miti, Aminaa sallamtee miti. Hundi isaanii amantaa irra dhalatanitti deebi'ani malee sallamteen hin jiru. Itti naaf himu. Dubbiin mucayyoo kanaa waan garaana nyaate keessa waan takka qofa jedha. Ani amantii islaamaa kana ka qoradhe obboleettiin abbaa haati manaa obboleessa kootii islaamummaa qabattee isii ittiin ashamaa qaqa isii ittiin saalfachiisa jedhee quraana qoratu jalqabe. Subhaanallah. Namoota quraana yoo bira gaangiloo Ustaazani beekta sooshaal miidiyaa kanarratti hin beekta normaal viidiyoodhaan hin baatu malee hin Hin beeku inshaAllah na dubbisiisa booddeen allaala inshaAllah ayyee. Yes. Kanaaf wanti isii kun xiqqoo adda beektanii baay'ee nama hawwatan akka malee hedduu namatti tola amma isiin yoo reefu himtu baay'ee akka malee na hawwate wanti kun. Namni ho'i amantii islaamaa ittiin nama arrabsa jedhee dhufee yoo dhufee ofiiyyuu jaalatee keessatti hafu. Amantii namni xureessuuf dhufee ofiiyyuu ammoo xurii wayii ittiin dhiqatu ittiin qulqullaa'ee maasiyaa isaa gara rabbii isaatti ittiin deebi'u. Kanaaf waamichi isii fi obboleewwan keenya birootiif illee goonu qoradha, baradha. Amantiin keenya gaafuma jalqaba dhufuyyuu